Hey guys, video guyyaa sadaffaa illee deebinee jira. Har'a operational waliin bal'aana operation C++ keessatti maal akka fakkaatu kan waliin ilaallu taatu. So osoo yeroo gubni garasumatti waliin haa dabalu. So jalqaba gaa operation akkuma mathematics keessa C++ keessas ni jira jechuudha. So operation yookaan operatoroonni iddoo hir'isuu multiplication division fi remainder waliin hiruudhaan C++ keessa ni jira jechuudha. So har'a san kan ilaallu utahaa jechuudha. Okay, jalqaba operatorri maali? An operator jechuun C++ keessatti maali? An operator is simple that tells a C++ program to operate something to do something with the value that exists in the variable. Let's just say we have put some number in our variable. So what we need to do something with that number. So that's why we need operators. So that's why we need to do addition or subtraction or multiplication with that value that we put in the variable. So karabalatin operator wanni barbaadnuuf an operator wanni barbaadnuuf C++ keessatti variable tokko ergomne booda variable keenya keessa erga lakkoofsa tokko kaanne lakkoofsa sun hojii waan takka dalaguudha qabna. Kana jechuun lakkoofsa irratti ida'uu, lakkoofsa irratti baay'isuu, lakkoofsa irratti variable sun hojii waan takka dalaguudhaaf kan goonu operator fayyadamneetiin jechuudha. So I think of the value as a thing we work and the operator as the action we perform on them. So value yookaan wanna variable keessa kaanne sun akka waan takka waan nuti irratti dalaguu deemnu hojiin nuti dalagnee waan sun irratti dalagnu nama operator yookaan operation godhuudha jennaan jechuudha. So arithmetic operatoonni gosa tokko jira. Okay, basic arithmetic operatoota warreen okay, addition, subtraction and baay'isuu, multiplication, division and remainder. So kan jechuudha gabaabumatti koodiitti yeroo gallu kan isiniif gallu ta'a jechuudha. So basic arithmetic amma variable int keessa lakkoofsa kudhan kaanne b keessa kudhan yoo kaanne immoo b fi a kana waliin baay'isuu fi walitti hidhuu kan dandeessu kana jechuudha. So kana koodiidhaan kan laallu ta'a, koodii laallee walitti haa deemnu. So jalqaba okay, koodii barreessee bitan explanation if godha jechuudha. Anyway, so guys amma barreessine firree jira. So akkuma agartan asirratti variable inni jalqaba lakkoofsa tokko keessa value keenya kan jiru lakkoofsa 10 jechuudha. Variable lammaffaa lakkoofsa lammaffaa kan jiru keessa value kan jiru lakkoofsa 20 jechuudha. So amma wanni kun operation akkuma maths keessatti iddoo hir'isuun jiru amma variable tokkoffaa fi variable lammaffaa walitti daana taraa walirra hir'ifnaa jechuudha. So haalli itti goonu kana C++ addition keenya yeroo iddootti beenu variable tokkoffaa variable isa lammaffaa jechuudha. So sorry asite ani asirratti goreen jira sign plus ta'uu qaba. Okay, plus akkuma maths keessa jechuudha. Variable tokkoffaa iddoo variable lammaffaa variable tokkoffaa hir'isuu variable lammaffaati. So addition fi multiplication fi subtraction jechuudha. So amma rangoon yeroo ilaallu waan bahu kan walumaan ilaallu ta'a. So baay'ee salphaadha. Addition operator jechuun sorry we make a mistake, let's take a look at it. So dogoggoree jira asirratti lakkoofsa sarara 14ffaa fi sarara 7ffaa irratti dogoggora uumnee jira. Okay, let's see. So where mistake is gone lakkoofsa asirra variable khabiraatitti gone lakkoofsa should be lakkoofsa. Okay, baay'ee salphaadha jechuudha. Variable lakkoofsa waan qubeedha waan takka jijjiiramuu hin qabdu jechuudha. So kan biraa lakkoofsa I don't think dogoggora kana wada qabnu. So let's run it and see how. So hedduu salphaadha jechuudha. Akkuma maths keessatti iddoo hir'isuu fi multiplication dalaynu C++ keessattis bifa kanaan dalaynaa jechuudha. So amma outputiin keenya kun akkuma agartan yeroo idoodha 20 fi 10 gizee walitti daane 30 gizee walirraa hir'ifnes 10
okay yaa 20 minus 10 minus 10 100 gizee dhibba lamaa jechuu gizee waliin baay'ifne so baay'isuu idoo firrisuu fi kana fakkaataa jiru so inni itti aanu division jira division gizee ganuu gizee hiruu waan nama shawwatu takka ajiraachuuf keessattuu warra jalqaba C++ barataniif waan nama shawwatu takka ajiraachuu fakkeenyaaf yoonii fi variable tokkoffaa keenya lakkoofsa odii lamaaf yeroo kan barbaannu taate bu'aan yookaan resultiin inni kennu haftee maleedha nu kennaa jiru so bifa suniifis formaata jiraachuudha yoo variablein keenya inni lachuu inti ta'e wanni inni nu kennu maal jechuudha kan haftee hin qabne nuuf kennaa jiru so division irrattis walumaan kan ilaallatu jiru so let's write division haa barreessinu jechuudha. Okay, now guys, amma sarra yeroo ilaaltan variable a fi b lakkisa lachuu intida shan lamaaf gizee hirruu bu'aan kan tahu osoonii fi wanta hafteedhaan malee rimaayindariidhaan maleedha nuuf kaachuudha so kanaaf formaanni maal akka ta'e bakka kanatti tiraapii akka isin hin taaneef jechuudha tiraapii akka isin hin taaneef wanta godha okay we need to make okay and we already make it. Okay, what seem to be the problem? Yeah, asirratti b equal to jechuudha. Okay, b equal to 5, b equal to 2. So bakka kana division irratti wanni be careful ta'uu qabdan lakkoofsa haftee qabu gizee waliif hirru kan akkuma agartan lama be kanaaf formaata jechuudha hafteedhaa hojii kan nu baasuuf sila shan lamaaf lama tuqaa shan ta'uu qabu lama qofa nu baasaa jechuudha lakkoofsa deesimaalii hin fudhatu jechuudha so kanaaf bakka kanatti akka hin shawwadamne yoon ifeessitti double fayyadamne immoo maal ta'a okay let's see double okay double a is equal to 5 which means okay 0.0 and 2.0 so yeroo kana double waan fayyadamneef wanni inni fudhatu decimal wajji wanna keenya guutuu nuuf baasaa jechuudha so what seems to be the problem? I don't see the problem. Okay, I think this one shouldn't be this part. Yeah, this seems to be the problem. So division irratti bakka kana jechuudha kun akkuma agartan asitti bu'aan nu beejiru lakkoofsa heeruu keenya guutuudha jechuudha so dabliin lakkoofsa deesimaaliitii qabnuuf yeroo heeruu irratti akka wanna guutuu nu baasu bakka kana akka hin shawwadamne jechuudha so kana fakkaata addishiniin inni biraa kanaaf moojil kan jedhamu yeroo hedduu opereetara keessaa wanni inni nu kennu moojilli rimaayindarii haftee lakkoofsa takkaa nuuf kenna osoo bu'aasaa osoo hin ta'in haftee lakkoofsa takkaa nuuf kenna jechuudha so let's see how moojilli opereetara maal akka fakkaatu waliif ilaallu torba sadiif gizee hirre kan haftee nuuf himu ta'a jechuudha so let's make like this okay so here you go guys haftee lakkoofsa barbaaduuf operation haftee lakkoofsaatiin barbaadu keessa moojilli jechuudha so division wanni inni moojilli wanni inni godhu haftee lakkoofsa takka nuuf himu jechuudha so torba lamaaf gizee hirre sadii tuqaa maal ta'e sila hafteen isaa kan haftee isaa qofa mul'ifachuudhaaf kan itti fayyadamnu mallattoo moojila ati jechuudha moojilli gara proogiraama gara fuulduraattis moojilli lakkoofsa koodii fi even ta'uudhaaf kan ittiin adda baafannu jechuudha so moojilli faayidaan isaa suni moojila bifa sunii isla alumni dandeesse haftee lakkoofsa tokko kan itti addaan baafannu moojila jechuudha so moojil become especially useful for checking whether numbers or even lakkoofsa tokko even if ta'u kan addaan baafannu keessaa isa tokko jira jechuudha so variableonni kana fakkaatan kanneen basicidha hedduu wanna kana memorise godhuun isinitti ulfaachuun qabu so gizee koodiidhaan godhu kan ta'ula alla jechuudha so inni bira assignmentidha variable tokko assignment gochuun maalidha value duraan ture takka value ulla jijjiiruudha jechuudha so inni barbaachisaa fi inni tokko walxaxaa compound assignment hajaamu jechuudha sammuu increment and decrement das kan ilaallu ta'a jechuudha so inni itti aanu combine operator with operator that's pretty easy we already
make some video about that. So inni itti aanu operator precedence dha jechuudha. So mata duree kana lamaan kan ilaallatu jechuudha. So assignment akkuma kana dura ilaalla assignment hedduu qallaaleedha waan nama itti ulfaatu miti jechuudha. So birra khutura laalumooyya, let's see how. So here we go. Assignment one by Salvara. Variable duran tourism value bira itti uumuudha jechuudha. So yeroo tokko tokko program osoo barreessaa jirru value isa jalqaba tourism jijjiiruu barbaanne assignment dhaan fayyadamna jechuudha. So akkuma agartan jalqaba okay aging keenya diidamtee lamada age san umrii jijjiiruudhaaf value achi keessa jirsu jijjiiruudhaaf kan fayyadamnu variable assignment dha jechuudha. So amma age keenya is equal, okay we need to make this one equal, sorry for that. Okay, age equal to 25. Okay, yeah, age equal to 25. Yero khanenu ni jirama chu variable isa. I don't think we can make this here one. Malato quali one no tido no barbagisu fakatu we already make it. So khana fakata chu variable assignment chu value duran ture toko irra jiru halata tidan denyo chu. So yeah, here we go. Here we go. Okay, where seem to be the problem? Yeah, I think tido kamna hana. Okay, let's see how it's come out. Okay, variable assignment kan. So here we go, pretty easy. Age dimension chuda variable also program kan barreessu jiru value durani irra jiro barbaanne bifa assignment irra ajjira jechu. So inni tanwa variable compound assignment jechu. Compound assignment tu baay'ee barbaachisa. Kana jechuun yeroo takka takka ilaka barreessaa deemnuun value variable duraan ture tokko value ture tokko update godhaa gizee yaanu. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko kudhan yoo kanii fi sanduuqa tokko keessa kannee jirru sun lakkoofsa sun irratti update hojjechuudhaaf value biraa itti hojjechuudhaaf lakkoofsa sun bira lakkoofsa biraa idaachuudhaaf lakkoofsa sun irraa lakkoofsa tokko irraa irrefachuudhaaf lakkoofsa tokko sun irraa lakkoofsa biraa baay'ifachuudhaaf lakkoofsa ture sun lakkoofsa biraa irratti daanee value qabnu sun irraa lakkoofsa biraa irrifnee value nu dhufte sun irraa lakkoofsa biraatti wajji baay'isu kana jechuun compound assignment jennaanii jechuudha. Karaa gabaabaan itti dhufu yeroo takka takka prograama erga kana barreessinee gad dhufnee booddee erga barreessinee gad dhufnee booddee jechuun diidamman kana irratti value biraa operator biraa irratti hojjechuu idoo fi baay'isuu irratti idoo lakkoofsa kana yeroo takka lama sadii sistema biraatiin irratti irra baay'isuu irratti idoo lakkoofsa biraatiif isa irra lakkoofsa biraa irratti idoo haraatti gonachuu compound assignment jennaan jechuudha. So anyway maal akka fakkaatu koodii barreessee kan waliin ilaallu taachuu yeroo koodii barreessu inni hedduu waan isinii galuu danda'uuf. So here we go guys, barreessina finne. So kana jechuun amma program tokko yeroo barreessinu value keenya duraan ture kanarratti idoo fi hir'isu waan biraa hojjechuu kan barbaannu ta'e haalatti hojjennu jechuudha. Compound assignment jechuun walitti dabalee value jiraanu jijjiiruu fi value duraan ture sunirratti idoo dalagu value duraan ture sun multiplication gochuu haalatti goonu jechuudha. So anyway akkuma asirratti agartan scores value keenya jalqabaa kun kudhan jechuudha. Jalqaba kan nu bahu lakkoofsa kudhan qofaa jechuudha. So itti deemnee lakkoofsa kudhan kana irratti lakkoofsa shan yoo ida achi barbaanne osoo prograama barreessaa jirru bifa kanaan hojjannaa jechuudha. Score plus or equal
equalin kun akka maths keessatti miti equalin jirti itti assign goone jechuudha ajju malee wal qixa miti jechuudha exactly wal qixa jechuudha miti so bifa kanaan dalagnaa jechuudha score plus or equal 5 this means kana jechuun score keenya kan duraan ture sun variable kana keessa lakkoofsa kudhanii ture lakkoofsa kudhan kana irratti maal ture lakkoofsa kudhan duraan ka ture kana irratti lakkoofsa 5 ni idaana jechuudha which means scoring ammoo wal qixame scoring kun wal qixa score variable jiru kun value isaa lakkoofsa kudhanan score ture kana irratti lakkoofsa 5 gizee idaane scoring keenya deebi'ee meeqa keessaa qabaate jechuudha value isaa lakkoofsa 15 keessaa qabaata jechuudha amma sanduuqa tokko banne haa jennuun sanduuqa score jaamu banne sanduuqa kana keessa value wanni jiru lakkoofsa 10 so lakkoofsa sanduuqa kana keessa amma sanduuqa kana keessa irratti lakkoofsa 5 yeroo idaanne immoo sanduuqni kun maal ta'a deebi'ee lakkoofsa 15 ta'a jechuudha so akkuma asirratti agartan sanduuqni value keenya scoring keenya maal ta'a scoring keenya value isaa 15 ta'a jechuudha asirratti lakkoofsa 10 damp godhee jira lakkoofsa 10 gana irraanfatee jira lakkoofsa 10 programni keenya irraanfatee jira jechuudha so value programni keenya yaadatu scoreidhaaf sanduuqa scorii jaamu value yaadatu asirratti ilaangaasitti jechuudha lakkoofsa 15 kana jechuudha so lakkoofsa 15 kana amma kana booda story keenya keessa value scorii keenya keessatti value kuufamee jiru lakkoofsa 15 asirra dhufne immoo lakkoofsa 15 ture sanarratti lakkoofsa 3 gizee irraa dhufne scoring keenya maal ta'a lakkoofsa 12 ta'a jechuudha so kana waliin ilaallu ta'a jechuudha so bifa kanaan deemnaa jechuudha so sanduuqa lakkoofsa 10 keessa ture sun gara lakkoofsa 15 tti deebisne lakkoofsa 10 damp godhe systemni ni irraanfate so lakkoofsa 15 keessa ture sun gara lakkoofsa 12 fidanne maal irratti scoring keenya irratti operation kana dalagne minus equal to lakkoofsa 3 kana jechuun squaring keenya kana booda lakkoofsa 15 fi 10 qabu jechuudha lakkoofsa meeqa keessaa qabaata 13 jechuudha 12 keessaa qabaata sorry for that then deebine scoring keenya value isaa lakkoofsa 12 scoring keenya san lakkoofsa sanduuqa keenya sun lakkoofsa 2 gizee baay'ee immoo 24 ta'a jechuudha value isaa damp godhaa deemaa jechuudha so along the way when programma dheeraa yeroo barreessinu operation biraa yeroo dalaguu barbaannu gizee functionoota hedduu create goonu bifa kanaan dalagnaa jechuudha so anyway programni keenya run akka ta'u waliin haa ilaallu run haa jennuuni dogoggora qabaachuu dandeenya tarii let's check it out here we go guys perfectly hojjetee jira kana jechuun jalqaba start scoring keenya lakkoofsa 10 ture deebinee maal hojjenne okay score equals to 5 okay let me correct this one let me just make it like this okay score to yeah I can make it like this to make it yeah I think it should be here it should be here okay it should be here okay and it should be here so so guys baay'ee duwaan complicated nama ta'uu hin qabu be careful taatanii bifa kanaan hojjechuu dandeenya so akkuma agartan jalqaba starting lakkoofsa 10 ture okay ndaganaaran jalqaba starting keenya value kun scoring keessa jiru lakkoofsa 10 deebinee lakkoofsa 10 sun irratti lakkoofsa 15 operation kana gizee idaane scoring keenya ganaa lakkoofsa 15 ta'a jechuudha value isaa sun booda deemee -3 yeroo raggoonu lakkoofsa 12 ta'a jechuudha sun booda deebinee lakkoofsa 24 gizee irratti idaanu lakkoofsa 2 gizee baay'ifne 24 ta'a jechuudha scoring keenya 24 sun ammoo 6 gizee yeroo lakkoofsa 6 ta'a jechuudha so compound jechuun kana fakkaataa jechuudha compound assignment jechuun kana fakkaataa jechuudha so guys carefully ilaaluu qabdan anyway waan gaafisnetti comment drop gochuun dandeessan jechuudha C++ computer program from 0 wajjin barachuu dandeessan modular yookaan PDF kana si barbaadan telegram kiyya isinii iftiin kaa jechuudha okay inni itti aanu inseriment and disseriment dha jechuudha kana jechuun value keenya kature tokko irratti lakkoofsa tokko irratti ida'uu barbaanne maal akka goonu lakkoofsa tokko irraa irrisuu barbaanne maal akka goonu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha so inni itti aanu operator presidency jechuudha operator presidency yeroo takka maths keessatti seera tokko jira yoo sarara tokko irra multiplication fi
ida'uu fi lakkoofsi biraa addition fi kan biraa yookaan wal keessa dhufu ta'e multiple operation yoo walirra dhufu ta'e maatis keessatti multiplication fi division addition fi subtraction dura dalagama sistemni isaanii kan dura sistemni dalagu ida'uu fi baay'isuu fi multiplication dha jechuudha. So kana karaan computer programmer keessattis akkasuma. So kana jechuun when an expression is several in C++ follow an order of operation. Seera operation multiplication and multiplication fi division addition fi subtraction dura evaluate tan hojiitti kan kaman jara kana dura jechuudha. Amma asirratti fakkeenya kana irra yeroo laallu 2 and 3 lama ida'uu sadii baay'isu afur yoo kan jenneen akka seera maatisitti wanni goonu sadii fi afur waliin baay'ifneeti lamatti daana. Kana jechuun resultiin keenya 24 ta'a. Which means jalqaba maatisitti dura galama multiplication dura dalagama. Kana jechuun sadii fi afurii dura waliin baay'atee lamarratti daamna. Resultiin keenya 24 ta'a jechuudha. Yoonii fi ammoo lakkoofsa lamaa fi sadii ida'uun akka baay'isuu fi hiruu dura dalagamtu multiplication fi division dura akka dalagamtu yoo barbaanne maal fayyadamna operator precedence dha jechuudha. Wanni nuti fayyadamnu parenthesis fayyadamna jechuudha. Parenthesis jechuun hammattuu bifa kanaan ni fayyadamna. Kun wanni inni godhu akkuma fakkeenya kana irratti agartan lama baay'isuu lama ida'uu sadii walitti daaneeti kan booda afuriin baay'ifna jechuudha. So ida'uu keenya mallattoo hudhaa kanaanii kan dura daleenu jechuudha baay'isuu fi hiruu dura. So anyway koodii gizee barreessinu baay'ee salphaadha laaluu ni dandeenya jechuudha. So gamanumaan gara operator predecessor seenuun dura koodii sun barreessine dura gaafilee kanneen deebisuu yaalaadha. What is an operator maal akka ta'e deebisuu yaala comment jalatti siif maali? Okay, what's the difference between kanaa fi kana gidduu maal tokko garaagarummaa jiru akka viidiyoo irraa hubattanii barreessuu dandeessan. Okay, what does 5 plus 2 produce when both value are int? Value lachuu yeroo inti ta'an maal akka produce godhu comment jala dura ofi gochuu dandeessan. Anyway, so gaafii akkuma agartan dubbisaa answer godha. So one minute summary isinii godhe koodii dhumara barreessine kan viidiyoo kana godhamnu taachuu kan day 3. So operator tells C++ what to do with the value. Sanduuqa takka bannee erga waa takka keessa kaa'annee booda wanna suni wajji maal akka godhu karaan C++ keenyatti himnu operator sootaani. Operators tell C++ what to do with the value. Value qabu sana maal akka daleenu wajji himnu. So arithmetic operator basic C++ fakkaate kan waliin ilaalle jechuudha. Arithmetic operators calculate, okay, assigns, update, variable assign ni godha, variable update ni godha, increment and decrement, change value by 1. Increment fi decrement kajaban takka qofaani value sun jijjiira. Value turte sunirra takka ida'uu, value turte sunirra takka hir'uu sun maal akka ta'e kan waliin ilaallu jechuudha. Okay, and predecessors determine the order of operators. Order kam akka dura, order operation kam akka dura hojjechuu barbaaddu karaan itti force gootu C++ keessatti maali jechuudha? Precedence determine dha jechuudha. Precedence operator achuu. Anyway kana fakkaatan nuti telegram irra jala argachuu dandeessan. Okay, Google document irraa isiniif hinkaa. So kana fakkaata video guyyaarra. So okay, increment fi decrement fi operator precedence haa waliin ilaallu jechuudha. So anyway baay'ee salphaadha. Gaafii kuma tokko wanti jalatti drop gochuu hin dandeessan. Gama C++ computer programming 0 raan wajjin barachuu ni dandeessan ani jechuudha.
So guys, inseriment fi disseriment halallu gabaabumatti yeroo ibsinu inseriment disseriment akkuma asirraa agarru value amma variable lakkoofsa yaamu kana keessa lakkoofsa 10 jira. So lakkoofsa 10 kana irratti lakkoofsa tokko iduu yoo barba hanni amma jalqaba kan programmii keenya nu mul'isu lakkoofsuma jalqaba value jalqaba sun jechuudha. So inseriment yeroo irratti deemnu value takka irratti iduudha jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa takka irratti iduu jechuudha. lakkoofsa tokko inni value jijjiiru sun value jijjiiraa jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa duraan ture lakkoofsa 10 sun irratti lakkoofsa tokko nuuf idahaa jechuudha. So kana jechuun kan nu bahu value keenya lakkoofsa keenya immoo 10 takka jechuudha. Kan kompiitarri shawnu godhu jechuudha. So iskiriinatti so disseriment immoo lakkoofsa takkaan jijjiiruu jechuudha. Value lakkoofsa takkaan irraa hir'isuu disseriment akkuma maqaa isaa irraa mul'atu jechuudha. So amma arangoon ilaallu horiin keenya hojjetaa fi hojjetu. So baay'ee salphaadha. Inseriment lakkoofsa value takkaan increase godhu, disseriment lakkoofsa variable keenya value takka jijjiiruu jechuudha. So akkuma agartan jalqaba maal ture value keenya variable keenya keessa lakkoofsa 10 ture. San booda takka gisee irratti ta'u lakkoofsa 10 takka ta'e jechuudha. Gisan booda disseriment lakkoofsa 10 jijjiiruu jechuudha. So inseriment fi disseriment flow keessatti gara fuulduraa kan ilaallu ta'a achirratti faayidaa hedduu qaba jechuudha. So kana fakkaata jechuudha inseriment fi disseriment inni iraamoo value force gisee goonu maal akka goonu kan waliin ilaallu ta'a. So guys value force precede operator maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a. So amma okay barreessanii kan isin ibsu ta'a. Okay. So guys, here we go. Parents precedence in operator barbaanne force godhuudhaaf sistema kana fayyadamna jechuudha. So amma variable tokkoffaa line tokkoffaa irratti operator takka idoo fi baay'isuutu waliin jira. Akka seera maatiitti baay'isuutu idoo fi hir'isuu dura dalagama. Baay'isuuf division fi multiplication dura dalagama jechuudha. Subtraction fi addition dura. Kana jechuun isa tokkoffaa kana irratti afur lama idoo sadii dura sadii baay'isuu afurii waliin dalagamaa jechuudha. Which means sadii baay'isuu afurii become maal ta'anii is equals to 40 tan. And so wait is equals to 40 tan. Kana jechuun lakkoofsa 14 tan sadii baay'isuu afurii idoo lama 14 tan. Garuu akka idoon dura nu dalagamu yoonii fi hojjechuu barba anni maal goona kana fayyadamna jechuudha. Parenthesis mallattoo hammattuu kana itti cufnaa jechuudha. Akkuma laayina lammaffaa irratti agartan lama idoo sadii itti cufeeti in sun booddee afur baay'isee jechuudha. Kana jechuun addishiniin dura hojjetamteeti sun booddee lakkoofsa hafeen naaf baay'ate jechuudha. So outcome isaa maal akka fakkaatu waliin haa ilaallu. Outcome isaas garaagarummaa qaba. Bu'aan isaa operator san erga nu dalagee booda bu'aan isaa garaagarummaa qaba. Kun akkuma agartan lakkoofsa isa duraarratti 14 nube isa lammaffaa irratti immoo meeqaan nube 20 nube jechuudha. So bifa kanaani operator force goone kan barbaanne dura hojjechiifannaa jechuudha. So C++ keessatti akkuma seera maatiitti baay'isuu fi heeruun idoo fi hir'isuu dura waan dalagamtuuf akka idoo fi hir'isuun nu dura nu dalagamtu mallattoo kanaanii fayyadamnaa jechuudha. Parenthesis kanaan. So anyway sorry for pronunciation. So kana fakkaata jechuudha. Gaafa qabattan komentii jalatti drop gochuu ni dagatanaadha. YouTube fi TikTok irrattis viidiyoo ni argattu. Anyway modulas Telegram jala isiniif hinkaa kana fakkaata jechuudha. So day S3 FLC kan walitti deebinu tahaa jechuudha. C++ 0 irraa kan waliin wajjin baradhaadha.